wanni dabalanii jirtu ammoo jechoonni akkana lafee ol miidha waan ta'eef Naasir fixee ashitti yaa dhugaadha jechoota akkasii eega yoo namnillee keessaan jedhe dhuftee miidiyaa irra jedhu ni qabdu lammanni ammoo amma ijoolleen tuni dabalanni kan waan jaala malee waan jiranii ashittiin dhiifama gaafachuuf maaliif yakkitee jirti badii qabdi jechoota akkasii asirra fiddee itti fayyadamuun isii seeraan ala waan ta'eef kanumaaf dhiifama gaafattu afoo hin laallaa jechuudha. Yaada dabalata. Khaliifoo tartiibaan deemna qo'a. Dubbiin Nasrii sadii dhaabadhaati ni yaada. Dubbiin Nasrii kan nu gabbisa. Dubbii bareedduu jedhe Nasrii. Ani waan Nasriin jee kanarratti beekumsaa waan Nasriin jee kanarratti waa'ee da'uun hin qabu. Wallaahi Rabbi umrii si yaadeeressu nu keessatti Rabbi nu si yaadisu nama kana qabaachuun gaariidha. Waan takka waan hangama Hamzaatiin jechuu barbaadillee waan hangama Ashiitiin jechuu barbaadillee waan hangama waan ofiitiin jechuu barbaada takka isiirraa nafne Rabbi umrii si yaadeeressu jechuu ni barbaada. Amma achillee fuuldurallee wal kabajanii akka waliin jiraatanii wanni nu gorsinu hin jiru gorsa maraayyuu Naasir waan fite Naasir geessee jira jechuu isinii galesillee haadha faatee ashittiillee waan maraa waan jireenya waan tiktookii irra isinii himee jira namni nama jaalatu waa nama hima laalee nama waa himaa jechuu namni beekumsa qabu bira ammoo taa'ee isin kalaalu jiran illee isinuma laala jechuun tiktookii kanarra deemee ijoollee nama hedduunuma laalla jechuu. Kanaaf isinillee warri isaan fakkaatanillee kabiraallee dhiirrillee dhalaallee tasgabbaa jenna warri tiktookii irra jirtan kuni uf duuba deemaa jirra akka duraanii san dura deemaa jiru nuti gara boodaa deemaa jirra amma waggaa tokko lama tiktookii kanarratti gara boodaa waan deemaa jirru uf dura haa deemnu mee gara Oromooti jenna uf duuba deemuu dhiifne uf dura haa deemnu isin jala akkanumatti gabaabsinee kana fidii san fidii raatifaa ta'ellee achitti dhaabadhu ummata asirra si jiru kun si jaalata achitti asirra jiru si jaalata warri fooloo isin godhu qayyala isin jaalatu hedduu jira jechuudha akkanuma gabaabsitanii asumatti dhiifama jettanii boru yoo wal cuftan sanillee hin barbaannu jechuudha garama waliif fayyitanii amma achi wal kabajanii jechuudha akkuma duraan waliin jiraattan yoo waliin jiraattan bareeda jedha geessee jira nama biraati dabarse. Raache qabsaayaan kennallee kun finfinne irraa saambusaa dhiisee dubbii keessan kanaaf as ta'aa jira. Raache mitiroo nagar kaalle ijoollee obboleewwan keekan. Ani maalan jedha seetanii kanaan duras jedheera hundumti keenya amma waan isaan gidduu jiru ani hin beeku like waan Nasriin dubbate hunda nan deeggara Nasrii koo ergaa baay'ee hundumti keenya itti fayyadamuu dandeenyudha garuu waan tokko beekuu qabna hundumti keenya like wanta personal ta'e tokko finnee asirratti dubbii uummataa gochuu hin qabnu ani akka gootis kanaan duras dubbadheera. Personal amma fakkeenyaaf personally ani aslii faana yoo wallole asliin ana yoo arrabsi kun dubbii sabaa miti bakka namni 7,000 namni 8,000 cinqamuu hin qabu kanaan na waan kana personal wanta personal ta'e waan hundumtuu social media irratti bahuu hin qabu bar na kana sirreessaa na namu immoo walitti bu'a luktillee yeroo karaa deemu walitti bu'a. Bakka araarama namni isin araaramuuf salphaadha isiniif araaramuuf na araaramuutu gaariidha. Raache gaafii adeemsa ati makiyyoon walii buutanii Oromoof ajandaa uumtu garuu gaafii hawaasa baay'eetu waan ta'e. Ayi anaaf maakiin barreentini maakiin hin lollu anaaf isheen. Okay, makiyye ati waan jettu qabda waan Nasriin jedhe kanarratti yaada isaa gabbistu waan gabbitu qabda. Hayyee duraan dursu galatoomii Nasriin dhugaa dubbachuudhaaf waan hunda fidee jira. Amma nuti kan barbaannu saatanatti isaan lameen akka walitti araaramanidha. Wanna hunda Nasriin fidee jira waan nuti ta'uu qabu galatoom. Okay, bareeda. Galatooma. Anillee yaada xumurarra kan Nasrii kana ka gabbisu ashitti waan ofii dhugaa hin beektanii baay'ee tokko akka isin jaaladhu akka isin kabaju hin beektanii isin Hamdalleen ashittilleen waan ofilleen isin hunduu anaaf ija tokko ija mirgaatiif ija bitaati.
aarii kee asuma dhaabatta. Naa baasaa naa dhiisaa dhiisi. Obboleewwan kennan hunda obsumaan akka fudhattu abdii qabaa. Garuu dubbiin asriin jedhe san irratti haadha faaxeetillee dhugaadha yeroo baay'ee. Tokkoffaa namuma kana yoo tuffattee dhiiftee ufiin dhiisa namni hin dhiisa. Lammaffaa yoo deebiteef nama isaa promoot godhaa jirta kafaltii malee guddisaa jirta beektaa. Nama yeroo tokko gisee namni hin arrabsu duraan namaa deebisa ajandaa barbaadayyuu. Itti hinaafee dhiise nama hin arrabsu itti beekan isa miidhuu dhiise maaliif promoot gochuu hin barbaadu. Amma namni koomentii kana jalatti namni tokko yoo hin arrabse nama isaa yoo maqaa waame namni 7,000 kun kan isa hin beekne barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf haati faaxee nama 2,000 3,000 qabattee nama fooloon isaa 50 500 kuma takka 500 nama 3,000 irratti waamtee argata jechuudha. Promoot godhaa jirta jechuudha namni hundi ilaala sigalee. Fammasiisaa jirta kafaltii malee obboleettii kiyya. Wallaahi ani dhugaa tokko isinitti himu an duraan fagaan feesbuuk irratti nama arrabsu baru warra maallaqa faana ergee arrabsu jira beekamuudhumaaf. Beekamuudhumaaf maallaqa naa ergee duchaa arteetti san yaadii oolaa jechuudha. $50 $100 ergee. Attis haa taatu ani kanaaf nama arrabsuu dhiise. Namni waan fammasuu barbaaduuf abbaan fedhii fi ana bira taranii daa'ima tiyya xiqqoo gisee suuraa isii gaggara galchanii arrabsan deebisee fi hin fammasiisuu jedhee dhiise isin galee. Namni waa barachuurra ofii baratamuuf qabsaa'aa jira amma namni zamana kanaa jiru. Jaarraa kana keessa barachuurra baratamuuf qabsaa'aa jira jara kee. Kanaaf aashittiiti waan ofii I love you hundi beektan isin hundaa isin jaaladha isin kabaja wanni nasriin isin jedhe sun homa sirriiti. Homa sirriiti nama tokko deebisuu fi dhabde miidhamaan isa du'eera namni sun baqa. Guyyaa 2 hin iyyatan booda hin dhiisa. Itoon. Sigalee. Yoo nama arrabsuu suusii qabaatan immootu ajandaa wayii fixaruu gisee waaqarra dhufa xaaquu dhabata. Anamma dhiyoo kanarraa anaa ajandaa suusii qabu waa'een amantiidhaa dhufu. Waan barbaadu dhufkee wareetti diyaaspooraan ispoonsararraa ta'uu didee anaa rakkadhee ta'aa jiru. Alaabaa lafa darba waa'ee qaban dhufe dhiyoo kana dhiiraa guddaa dhiiraa fi dhalaa diyaaspooraa kana biyyee itti baasee gadoo kiyyallee keessa fadhee booda bakka kokkolfummaa walitti araaramne. Giifti narraa cinne, leenci narraa cinne, qamarimaaf dubbatee illee suusii arraba kiyyaa bahee achi keessa iyyuu qamarillee dhufee agarra jechuudha. Nama waggaa meeqa jala. Yoone advaanteeji taxaqabu yoo haraaraa wayii qabaatan advaanteejii fayyadamta. Anamma yoo kaliifaa ataqqa'uu barbaade carraa wayii eeggadhee guyyaan gaafa dhufe shakashakuu qaba malee caluma jedhee miti. Waan akkasii siistama akkasii fayyadama jechuudhumaaf ashittiin yoo ati mootu amma fiqirii o'aa keessa jirta isaat laayina ishee yaallachuu osoo kara keessatti arragaaggaatee natti tola. Kana mootu ba'uusti masmar abbaa manaa kee hojiin haasofna. Yoo isinitti tole akkuma anaa fi nasrii kana yoo gootan gidee tokko yoo fidanii jaartii ofii asirratti qirqirsanillee jaartii ofii taphachiisuun sunnaadha. Homaa rakkoo miti geemii ani haadha seenaa hojii dhimma taphata. Homaa rakkoo miti nasrillee dhimma hojii taphata. Yeroo tokko uummata si jaalatu bira fiddee jaartii ta'e yoo qirqirsitallee no problem. Garuu halkanii guyyaa fiiduu si ka'een kun sadagaggoo qaba yoo haarawaa keessa hirtanii ammaaf wanni nuti barbaannu ashitti. Obboleettiin hundarra xiqqoote umrillee waa hundaanuu si galee. Kanaaf haati faaxee obboleettiteeti hangafa keeddoo dhalootaan dura jiraatellee qaamanisu sirra furdoodha. Kanaafi amsoos dhiifama jedhin bakka gara manaadha faaxee yoo hamtutti na fudhattee dhiifama jedhin dhiifamni waa hunda caalaa haati faaxee dhiifama sirraa fudhatti jennee abdanna hin abdadha immoo ennuma olee haati faaxee akka harka nu darbine haati faaxee ani akka haadhaatti akka obboleettitti akka ilmootti isa dhugaa rabbii qofa fudhatte malee akka jaartii lammaffaa godhachuuf ati ilaalaa waan ta'eef nan diddu jedhee abdadha ashitti simarraa haaba haati faaxee lafatti nu darbitu haadha dhiifamaati gara waan qabdu. Ashitti nu salphachiisini garamaan dhiifama obboleettiiti. Dhiifama jedhee dhiifamni hunda jira. Na hubachuu diddan malee haga ammaa yoo guddatte afaan beeku 4 mooshanii yeroo 4 mooshan irra deddeebi'ee dhiifama jedhe namni hin ashoofatti dhiifama diyetti santu dhiifama zimbiroo dhiifama nama gaafatan akkasiin nama gaafatan. Qulqullummaa nama yoo maarree taate jechuun hin jiru. Asirratti waa jedhu lachuu wal lolanii miti wal arrabsan.
أنا نرب سنة أنا نرب سنة eega lachuu wal والله arrabsan lachuu dhiifama wal gaafatanii jechuudha waan ofii ashitteetillee isii dhiifama namni gaafattaa hundi isiillee dubbii dhiifama si ani narra gaafattii qaba jechuudha ani dhiifama jechuudhaaf dubbii waan ashitti jalqabu fakkeenyaaf walitti fide. dhagaa walumaan dhagaa dubbii yoo laallee ashittiin dhiifama gaafachuun bichaa osoo hin taane haati faate illee osii balleessitan dubbii keessan beeku dhiifama naa godha haati faate illee itti balleessite ashittiin dhiifama jettee isiillee dhiifama jettiini jechuudha tokkochi dhiifama yoo jedhan bareedan ta'uu jechuudha keessa dubbii hin beeku eenyutu qeen hin beeku garuu dhiifama naa godha akka jedha akka mataa kiyyaatti yoo maqaa taasiin jirtu Soda. Ila ani waan yeroo tokko dubbadhe. amma Soda. Soda. Waan tokko dubbadheen ani ofiis waan hin jiruuf waan tokkoon dubbadha. Maal goota seete? Like the best way wantan telegram group chat group kafat si asli king boy kalifo eluko ashitina waan ofii isin jaataati haasa'a. Kan akkas gochuutu salphata. Qoy ishi raachuu dhiisiise rakkoon qabu No, what? no Ila kiti soda achitti amma waan nu godha dhiisa doktoriye waa godha yaanni sirrii jire kabar baadama afoonaa ilma illaa hidhami haaraa jirta qoy rakkoon qabu mucayyoon ashittiin Dhiifama wal gaafadhaa dubbii fixaa ammoo dubbii gufittan garumarraa fixadhaa isiniin jaa. Waan nasrii aanolee jesan booda silaa ilmi dhiiraa intalti dhalaa takka dubbachuun qabdu turte. Namu dubbii quufsituudha waan ta'eef akkasi furadhaatii liqimsaatii dhiifama wal gaafadhaa addaan galla. Ashitti dumaashitiyya waan obboleeyyan kee kasirra gurguddaa siin jechaa jiru kana dhaga'iiti. Obboleettii teetiin dhiifama jeen namni ati dhiifama jechuun deemtu kun alagaa miti obboleettii teetii dhiifama jeeniiti addaan bahaa akkuma duraan waliin taphatanitti dhukkuba gara waliin qabatina ammaas deebi'aa waliin taphadhaa waan taphatamuu qabu fixadhee nasrii kiyya galatume ammaas irra deebi'ee. no rakkoon qabu amma ijoolleen tunniin lamaanuu muslima yakkaallee wanti nu irraa murree fi kaanii sangaa murree kaanii morsiisaa jirrullee hin jiru mee akka amantii islaamaatitti akira islaamummaan fixannaa afoo innaa lillahi jedha miyuutii irraa baanadhaa ashitti dhiifamnillee afaan oromooti waan biraallee dhiise akkuma islaamaa sanitti mee afoo innaa lillahi rabbi dhiifama gaafachuun dhiifama gaafachuun dandeettii mataa tokko dhiifama gaafachuu jechuun jechi kiyya amma dhiifamaa fi maalii dhiisa wanti guddaan ila araaraa misiite no jechi kiyya ila dhiifamallee jetteef haadha faateeti wanti dabalamullee hin jiru wanti irratullee hin jiru ashitti illee wanti dabalamuufillee wanti irraa hir'atu tokkollee hin jiru afoo innaa lillahi masantu irra caaltudha rabbiif jecha araaramnee jirra jechaadha hiikaan isaa yookiin ammoo dhiifama gaafateef gisee hedduu yoo nagartan miidiyaa kanarratti badii kiyya malee dhiifama gaafadha. Sababni maaliif ni beektanii namni tokko balleessuu baatullee dhiifama nama tokko dhiifama gaafachuun guddina waan ta'eef dhiifama waliif gaafadhaa please. ammallee wanni beekuu qabdan nama meeqa haadha faatee jaalatu nama meeqatu shittii jaalatu yoo isin walitti dararamne immoo boroftaan namni gandaa fi garee wal qoodatanii wal qaram balaa keessanii gandaa fi hayyuu isheenii ganda keessanii arrafam sirrii miti simmeetii keessan tokko tattara anti sau feemas ture koo yegiddi simmeetii keessa qotaataru qabda baa Ustaz Amnatu galchita doktor Namboa. amma mubarak nama tokkolleen dabalinaan yaada haara wadda balamaa dubbii Ustaz Nasram Zanu galchime yaada bichata. Okay, Ustaz Nasir jettedha. Ustaz Nasram Zanu bakka isaaniin bu'an. Akka isiin qoftee akkamitti dhiifama gaafatti jedhutti osoo dubbii keessa nu batin haa galatoomu ulfaadhu obboleessa koostiin jedha. Nasiriinis gorsa kan keetii fi ulfaadhu waan barbaachisuu fi waan dubbatamuu qabu dubbatte silaa waan gorsa nuu ta'u dubbatte. Nafsiyaa fi sheexana faana baaneetti malee silaa asirratti baaneettiin faca'uyyuu haasa'uyyuu akka barbaanne ta'uyyuu rabbillee namnillee nurraa jaalateetu hin jiru. Kun ammoo nafsiyaa fi dogongora keenya faana baaneeti. Taani ammoo namni itti balleessa yoo jiraateetiin jedhe asumaan dhiifama jechuun hin barbaadaan Oromoo guutuudhaani. Ammas taanaan ani kaleessallee hadhallee yeroo dubbiin sun naan dubbatamellee ani ni beeka. Biyya kana keessatti eenyuun akka beeku eenyuun akka hin beekne maal akka beekuu fi maal akka hin beekne dhibba keessaa dhibbatti ufamana. Wanni natti ulfaatu tokko hin jiru. Gin ammoo
dhiifama isin gaggaafatan keessatti dhiifama jedhi isin jettan keessatti diqqaaf guddaan as keessa teettanii kabajaa dhabdaniitiin kadhataa jirtan keessatti dubbiidhaanis haasayaanis afaan ingiliffaan gaafadhe afaan oromiffaan gaafadhe afaan maaliyyoon gaafadhe akkasiyyoo gaafadhe shamaddaduudhaaf as camaddaduun naaf ta'aa hin jiru takka jedha. Jechoota birootis laaqanii akkanatti fidan hin barbaadu. Ana yoo rabbi nammiine isii yoo miidhamte ka jettu alhamdulillahi miidhaa takka hin qabu. Ani wanni na miidhu tokkollee hin jiru. Hadhallee boorullee gara fuulduraatiin miidhama takka alhamdulillahi hin qabu. Miidhama takka argitee jecha jettuuf jecha naan dubbattu haa sirreeffattu. Ani beeka Arsii keessaa guddaa Arsii keessaa in argitee Walloo keessaa Wallagga keessaa kan na laaluuf kan na daawwatuuf kan kabajaa naa qabuuf dhaba malee isii waa 99 tan isiin naan jette san daran jechuu ni danda'a. Bakki na quutee dhibee natti taate ani hadhaa addunyaatiif boruu akiraallee dhiifama isin goone tami yoo jettani wallaahi namatu natti hime jette. Ammas nama hin baasu jettee miti. Argitanii wallaahi namatu natti hime ammas nama san hin baasu jette. Nama sayyoo isin hin baasini aniif ashittiin afoon naalillaa jecha jettan san irratti wallaahi billaahi nama abbaa okiyyarraa dhaladhe deebisinaa dalage rabbiin na haa godhu. Nama ilmooti geeffadhe abbaa kiyya kan irraa dhaladhe kan gudeessa isaa keessaa bahatti nama deebisaa dalage rabbiin na haa godhu. Bakka ustaazni jirutti hin kakatin. Yoo kakatanne mana keetti kakadhu. Yoo jiraate. Mana keetti kakadhu malee. Yoo jiraate Oromoon kan diina na godhu yoo jiraate. Diina na godhadhaan Oromummaa isinii waliin hin qabu. Gin dubbii kana naa baasa. Dubbii kana hin argitanii dubbii asmaariin karaa bultu barandaa bultu narra keete tana uteela bultu narra asirratti qullaa dhaabadha. Qullaa dhaabadhee qullaa deema rabbiin dhaba mana haa godhu. Bismillah. Aboo nama guddaan nurra jira ustaazatti. Haadha Faatee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee takka a'uuzu billahi mina shaytaan rajiim jeemee arii qallichisan a'uuzu billahi mee takka jeemee. Sagaleen keessa hin dhagamu ustaaza telefoonni keessa rakkoo qaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جئتي تكلل بما هذا فاتي قد جهادين Baabaa kiyya na dhageeffadha. Ani hedduu obseera uummata kana. Maqaa gurbicha kanaatiin diqqaan kuma na qabee guddaan kuma na qabee hedduu madaa'ee hedduu obsee jira. Hedduu danda'eera akka intala takkaatitti kan qabne naan jedhanii kan qabu naan jedhanii hedduu obsee hedduu danda'eera. Oromoo hedduu isin danda'eera. Hedduu amma garuu obsa dhabee jira. Obsa fixadhee jira. Karaa deemtuudhaafi baranda bultuun aannaamaadhaan dubbii yoo qabaate dubbii xiyya isin dhageeffadha naan dubbatin asliin naa ta'a. Badduu yoo qabaate badduu xiyya fidee mata ganna kaaya. Badduu namni yoo na godhe badduu san fidee achi kaaya. An asliin gaafa kuyeeti jirullee gaafa inni gabbahee haadha namaatis du'as jira sarartu san asliin naa ta'a. Maaf dhugaa dubbata waan ta'eefi sharrii hin qabu waan ta'eefi sodaa namni lakki akkasii lakki arsii jedhanii lakki baaleedhanii jedhanii sodaatan san asliin hin qabu dhugaa dubbata fakkeessuun beeku asliin fagaachuu malee. Irra hin qabina badii yoo qabaadhe koota albeen irra kaaya naqala. Intala tanaa hammeenya takka garaa kiyya keessaa yoo qabaadhe rabbiin hamtuu hin taane garaa kan kee keessaa haa kaa'u naan jedha. Rabbiin hamtuu hin taane hinaaffaa isaan lamaanii yoo qabaadhe wallaahi wabillaahi asli hamzaallee ta'e akka obboleessa kiyyaatitti akka obboleessa waliin dhaladheetti waliin kolfuu waliin taphachuun ala. Keezii takka yookaan hinaaffaa isaa yoo qabaadhe rabbiin addunyaa akiraa naa hongeessu taani naan jedhaniiran jettee nama 7,000 irratti amanteerti dubbii kana naa habaaftu dubbiin tun ammoo intaloo mallee narraa fuute intaloo mallee isiirraa fuudha wallaahi wabilla rabbiin kaatimaa na haa balleessu kaatimaan tiyya haa baddu an dubbii kana dhiisu haadhaaf abbaa kiyya boru biyyatti ittiin arrabamuuf ta'a. Zariiti ya baru ittiin arrabamuuf ta'a. An dubbii tana hin dhiisu. Oduu gunnaa beetii bulti kashalabummaa daladinaan jetteeti rakkoo hin qabu waan dhuunfaa kiyyaati. Baru haadha tiyyatu ittiin arrabamuu ta'a. Zarii tiyyatu ittiin arrabamuu ta'a. Ani hin dhiisu. Wallahi waama dubbii tana hin dhiisu ani. Wallahi rabbiin natti raga dubbii tana hin dhiisu. Shaarmutaan barantaa bultu guyyaa takka mana keessa chukkur qofa isii keessa oolu hin jiru. Wallahi dubbiin tun waa hedduu gaaltii naa baasa. Dubbiin tun waa hedduu gaalti. Balaa hedduu dhatti naa baasa. Wallaahi lubbuun tiyya boroo haa fannifamtu. Dubbiin tun waa hedduu dhatti waa hedduu gaaltii naa baasa. Asliin deebee kanan jedhuun reediin deebee kanan jedhuun ijoollee kanniintu na beeka biyya kana keessatti. Namni biroo haati faatee diimtu gurratti namni na beeku hin jiru. Kun ammoo isaa ijoollee obboleeyyan tiyyaa waliin nyaatee dhugu Hamzaadha.
argitanii asli jedhemo reedi jedhemo mubaaraki jedhemo eenyu jedhen dubbii tana haa baaftu dubbiin tun obboleeyyan tiyata waliin nyaataa waliin dhugaa jiru garaa na balleessaarti. Obboleeyyan tiyata waliin nyaataa jiru ta waliin dhugaa jiru garaa na balleessaarti. Akka mana isaan nan akka du'aan isaan bira dhaabanne na godhaarti dubbiin tun. Baru akka mana asliin illee Ada biyya fata dhannaa mali bane reedi pula biyya koba ke hasof tare dubitan te ka silan dubatan te ka silan ada fate akka dugan te batu fi afaan oromiffaatiin gaafadhe afaan jinniitiin gaafadhe jedhu san of duuba ati keettee ko hada fate dugan kan ke silan yo duga qabata kamitti atucha mana bana do hada kamitti hasofnu eenyu caalte kamitti jedhee bar halandu eenyu caalte ashqaabbatti eenyu caalte ashtii qofaa miti. Faaxee Oromoon hundinuu dhiifama gaafachuu qaba. Haati faaxee tuni haadha faaxee tana maqaa isii sagalee ol qaba ustaaza waan keessa murtiin keessa nuta sagalee ol qaba hamzalee ilma keessani dullee ilma keessani ashittillee ilma keessani nu hundi ilmaan keessani sagalee keessa ol qaba hundu ummanni hundi dhageeffatu. Wannan jechuu barbaadu gabaabseetuma bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haati faaxee aaruu haqa qabdii ilma namaati. Baga aartees baga loltees baga jennaan gabaabseetuma ummanni Oromoo gabaabsee haadha faaxee ifi maxxansee dhiifama gaafachuu qaba takka. Dubbiin arraan tana haadha faaxee kuni dubbii arra dhalatee miti. Dubbii bubbulee takka lama sadii haasoo isiitirraa yoon dhaggeeffadhu yoon miira isii hubadhu jechuudha. Miirri isii miira dhugaati. Miira garuummoo aqliidhaan hoogganamu ta'uu qaba. Miira keessa seentee miirri isii injifatu hin qabu. Tokko sani. Waan dhaamadhu garuu dubbichi isii kuni dubbii xiqqoo ulfaataadha cimaadha. Dubbii kana bulfatuun dirqama. Yoo dubbii kana isin akka jaarsatti nukkannatte jaarsa dabalannee hayyootas dabalannee manguddoos dabalannee gara keessaatiin dubbii kana dhoka isaa keessa seennee fixuu qabna. Asirratti nama 8,000 irratti wanni araarsuu dandeenyu ni ulfaata. Kanaaf manguddoon gaaddisa qaba. Oromoon gaaddisa qaba. Amantiin gaaddisa qaba. Jaarsi gaaddisa qaba. Gaaddisa guddaa achi baanee rifeensa tokko alatti rifeensa tokko hobatti akkasitti Oromoon dubbii lafa kaa'ee jira. Dubbii asirratti amma jaarsii dubbatus na dhagayaa fi na argaa taatiin harkaa. Dubbiin beekaa na dhagayaa jechuun harkaa taati. Kanaaf dubbii ikhlaasaan iimaanaan tasgabbiin dubbii tana fixuudhaaf gara keessaatiin marihannee yoo fixne yoo bulfanne akkam jettanii ija. Bareeda. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bakka dubbiin dhugaan jirtu haqi jirtu ka ustaas dubbatan kana asirratti haasa'uun qabanii namoonni jaarsoleen achi fudhattee dhugaadha wanni maraa tiktaak irratti ta'uu hin qabdu dubbii tana keessaan fixuu qabna. Akka jettanitti garee asliin yookaan nasriin yookaan reediin namni tokko garee wanni jedhaati. Keessaan deemnee haa fixnuti dubbiin tuni dubbii keessisii dubbii laaftuu miti akka ammas gubbaatti dhiifamu jedhaa miti. Haati faaxee waa malee miti akkanatti riqisaa boohaa rakkoo isii dubbattu dhugaa jirtu dhugaa isiillee haa arganii fi nama dhugaaf qabu dhugaa isaa galchinee fi akkasitti dubbii tana keessaa fixuuf miidiyaa kana gubbaatti osoo hin taane wanni ustaas jedhan nu ta'ee jira. Kanaafuu kanuma jechuu barbaanna haasaa hin dheeressinu ammumatti deemnee waan ta'uu qabu haa goonuti jedha galatooma. Abdii kumee na galchi jedha galchi. Wanni gaafachuu qabnuusi haati faaxee dubbii kana nutti ni quufti nu amanti nutti ni kannattiidha. Manguddoonis dubbii sittiin kannane keessaa seenuu dhowwaadha. Namni sitti quufuu danda'uu qaba si amanuu danda'uu qaba. Ani amma akka tasaa isinillee dubbii fixaa turtanii seeni jennaaniin seenee gaa harka isiniin darbu jeeti. Yoo namni tokko dubbii sittiin kannane dubbii isaa san namni si quufuu danda'uu qaba si amanuu danda'uu qaba. Yoo lakkii dubbii tiyyanaa laala jettee
nukkannatte nuti jaarsa biyyaa qabna sheerriyaadis ni jiranii yoo isaan amananiis manguddoota biraatis dabalannee dubbii kana fixuu dandeenya jarana wanni beekuu qabdan haadha too duraan dursee haadha Faaxee obsi akkuma Nasriin galgala irraa jechaa ture haati Faaxeetii fi Ashittiin ija bitaatii fi ija mirgaatii nutiif gara walirraa dheexanii hin qabdan jabaadhu haati Faaxee yoo jedhamtu obsaan beekamta haadha obsaati ati haadha Faaxeetii miti irraa eegaliyan ani haadha obsattiin si beeka kanaafuu haadha obsaati ati yeroo hedduu numaan arga numa dhageenyaas xiqqaa fi guddaan waa darbata obsitee as injifattee as geesse haadha obsaati maqaa kanallee narraa fudhadhu haadha Faaxeetis kasin jiru sin haa jiru garuu obsii riqicha jiruuti akkasumatti beeki nuuf obsi ammallee gaafa kan obsi beetaa wal kasase niin obsaa je hammamiin obsaa je obsummaan obsa gaafate niin obsaa hamma obsi kun obsii obsummaanuu obsa dadhabuttii jeen hamma obsummaanuu mataa isaatiin obsaan wal dhabuttii jeen hamma obsaa fi obsii wal dhabuttii jeen ammas niin obsa hamma rabbiin rahmata naaf godhutti jeen haga maayyii rabbiin rahmata isaatiin na dhaqqabutti numaan obsa jeen kanaaf walitti mucucaattan arrabaatu walitti isin mucucaate atiis qalbirraan qabdu isinis qalbirraan qabdu kanaaf arraaf obsi shari'aan islaamaa keessatti illee namni tokko gizee wallale guyyaa 3 qaba guyyaa 3 kana keessatti haa xiqqoo tasgabbaa'u haa sheexaanii irraa deemu haa xiqqoo aarrii irraa bahu waan jedhuuf ati sooshaal miidiyaa guyyaa 3 kanaaf nuuf tasgabbaa'i yoommoo arratti idanutti kafixuu dandeenyu taate alhamdulillah lakkii immoo idanutti kafixuu dandeenyu taate shari'aan islaamaa guyyaa 3 isinii gootee jirti haga obsi kun isin keessatti argamee tasgabbuutanii dubbii tana keessa atillee miiraan waan biraa akkasittiin argamneef isillee miiraan waan biraa sittiin argamneef qabbaneessu turra wayya amma dubbii araaraa osoo hin taane atillee si qabbaneessu turra caala amma dubbiin dubbii araaraatii miti amma ati laphee kee ammaan tana nuti laphee kee argachuu qabna tasgabbaa'uu kee aariin sirraa bahuun kee santuutu arraam tana suntuutu dura dursa waan dura aaruu haqa qabda aaruu mirga qabda ilma namaati foontu si keessa jira kana beekamtii kan nuufi qabna obsa kee daangaa isaa ol sitti dabruus hubachuu danda'uu qabna akkasuma ashittiinis obboleettii atiis obboleettii isiiti waa takka garri isin adda dheexan hin jiru hagasumatti naa obsi ani hagana jaa aslii waan jettan jaa bareeda yoo Ashittii fi Hamzaa baay'ee isin kabaja akkuma kenna isin jaalata waan isin jettaniin hin didu jaartiin jaarsaa ol hin taatu isaan isinii dhaabatan jennee abdanna haati Faaxee immoo nama harkalee nu darbuu miti haadha Faaxee afaan isitirraa dhageenyaaf yoo barbaachise immoo hin gaafanna haadha Faaxee dura karaa keessatti gaafannee dhugaa kee kana xiqqoo asirratti ulfaata asirratti gadi buunee qorannee dubbiin dubbii ijoollee dardaarratti nama nu geette nutu si ilaalaa jirri ustaazni maal jetta haadha Faaxeen kennatu. Doktor Asli bakka waan isin jettan hundaanuu ani isin waliin jira hin iqaamaarani masgida seenuufi waan isin jettanii fi gootaniin yoo gara illee ta'e isin waliin jira haadha Faaxee irraa fixadhaa waan jiru bakka. Maal ta'a haadha Faaxee? Galatoomaadha beektaan Asli dhugaa dubbachuudhaa fi ani waan hagana hundallee isin dhiibadhu miti baabaa kiyya dhiifama sagalee ol fuudhee isin biratti dubbachuuf wallaahi hedduu isin kabajjaa hedduu isin jaaladha. Dhiifama narraa ta'a isinin jedha sagalee ol fuudhee isin biratti haasa'uuf jechoota jedhee keessa dabarfadheefillee gin hin jiraa miti as keessatti obsee cadhisee ture uduu namni meeqa isii kadhatu kaan isii kadhatu xiqqaa guddaan isii kadhatu irra dabarteetiin waan biroo haasa'uudhaaf haasaa biroo daddabaluudhaaf waan biraa qaaqaa turte ammallee dubbii tana isin irraa hin baane ammallee isin